Oromia Media Network Studio بأفريقيا رادوتين تجمعات عجاي جويا كأني سجلي بركم لما في الدم لما كي والتجاني جرا عنقفو تساني خيزا آخيخ نمرتقل شيز مقال فنفنيتي بقدين أدى أوروميا نانو فنفنيت عاديو تان قندالتو تموتهم بالتقناتي مرتاي دلدل فمالي غافي أورومو وابكن تان قندالي كونغريس فدرالا أورومو توكوي من التيم باباليني مقال فنفني بركو أني سجل سديتا بتربع أسعانالي صديقوف كيسا غاندو تنانو مقال فنفني ديدا ميلا موليك امسو قران نون كوري ولو بلچيس مقال فنفني تيب موتوما نانو أوروميا تاسد جرمر كنيزاني إمم خانا والقباتيك إيروف قرين قدنالي أوروميا ككر OMN فيادي ساني خنن دراما موتوما بلتقنا خمورما جراچو إثيوبيا سبب ورا ولي تيمانين برنوتا بوفتالين فياكم كداني لمت عالم بربداو فايلي توتي دان ديك الليز إثيوبيا لما دوت يور بلالي سجراني سامي قبات الريبان قبمون دقيقة ديدا مشانيف برفتشو فزنتين شما كم جرتو داوتوتا أوروميا ميديا نيتورك هدو خراف كم نسنتمنا هدو سنتمون كنسي ولين ترمو أني هرنجدات ببلني مقالا فنفني بركود سجل سديت تمي تربا أس أنا لي قدنا دا أوروميانا نوا فنفني صديق وفكي ستي غندوتا ددمي لما أولك امسو قرنون كوري ولو بولچين سمقالا فنفني في موتمانا نو أورومياتين تاسفة مركنيسي أنا لي بركاللتو أكاكي في سبتا حواس كوفكي ستي gandonni diddamii lama ol finfinne liqinfamuu kaneeru gabaasni qorannoo kana qabiyyeen lafa magaalatti hektaara 21 irraa gara hektaara 54 guddachuus ibsa. Argannoon qorannoo kana finfinneen seeraan ala weerara lafaa geggeessaa turuu mirkaneessus murtoon tibbana qorannoo koree kana bu'uura godhatee darbe jedhame garuu adeemsa seeraan alaa finfinneen waggoota 30 darbaniif itti turte kanaaf kan beekamtii seerummaa kennu taheera. guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata. Ragaan gabaasa raawwii hojii dhimma daangaa bulchiinsaa kan magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee mata duree jedhuun qophaa'ee fi OMN qaqqabee akka mul'isutti rakkoolee babal'ina magaalaa Finfinneetiin wal qabatee mudataa ture furuuf kallattii manni maree Adawaawii bara 2009 kaa'een koreen olaanaan hoogganoota olaanoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kan mootummaa naannoo Oromiyaa of keessatti hammate akkasumas koreen tekniikaa hundaa'ee rakkoo kana qorataa tureera. Murtoo daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee tibbana murtaa'eefis argannoowwan qorannoo koree waloo kanaa bu'uura ta'uu eera gabaasni kun. Haa ta'u malee argannoowwan koreen kun irra gahe jedhee fi murtoon murtaa'e kan wal hin simanne ta'eera. Bu'uura gabaasa qorannoo kanaatiin babal'inni Finfinnee bara 1987 as aanaalee bulchiinsa Oromiyaa jala turan 3 jechuunis Aqaaqee, Barakalaltuu fi Sabbataa Hawaas qofa keessaa gandoota 22 ol liqimseera. Qabiyyeen lafa magaalattis waggoota 30 darbanitti dachaa oliin guddachuun hektaara 54 gaheera. Babal'inni Finfinnee kun yeroo raawwatamutti adeemsi ture adeemsa seeraan alaa kan beekamtii mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e fedhii hawaasa naannoo giddu gala hin godhanne ture. Adeemsi babal'ina magaalattii bifa aadaa, afaanii fi eenyummaa uummatichaa dhabamsiisu qabiyyee saasaamee mirga qabeenya horachuu uummatichaa mulquun deegaaf saaxilu shirri siyaasaa hamaa fi adeemsi haqa dabsuu cimaan kan ittiin raawwatame ture jedha ragaan kun. Waliigalaan babal'inni Finfinnee uummatichaaf rakkoo hawaasummaa, rakkoo diinagdee fi rakkoo siyaasaa ta'us eereera. Rakkoon kun rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa ta'uun uummaticha gara fincilaatti kan oofe akka ta'es ragaa baha. Babal'inni Finfinneen keessumaa waggoota 30 darbaniif raawwataa baate weerara lafaa seeraan ala raawwatamee fi gocha hawaasa naannoo irratti dhiibbaa guddaa hordofsiisaa ture ta'uu mirkaneesseera. Adeemsichi seeraan ala ta'uun itti waliif galameera jedha ragaan kun. Murtoon tibbana bu'aa qorannoo kanaa bu'uura godhachuun murtaa'e jedhame garuu adeemsa seeraan alaa kana sirreessuun bakkatti deebisuu osoo hin taane adeemsa
bulchiinsa seeraan alaa waggoota 30 darbaniif itti fufiinsaan raawwatamaa ba'aniif beekamtii seerummaa kan kennu ta'eera. Uummata sababa babal'ina magaalaa Finfinneetiin rakkoolee isa mudataniin dararamaa baheefis furmaanni argamsiisa hin jiru. Murtoo tibbanaatiin Finfinneen iddoowwan weeraraan qabattee bulchaa jirtutti fufiinsaan akka bulchituuf beekamtiin kennameeraaf lafti qabiyyee lafa magaalattii hin turre biroonis dabalataan Finfinnee jalatti akka buluuf murtaa'uun ibsameera. Gaaffiin uummanni Oromoo dhimmichaan wal qabatee gaafataa turee fi qorannoon kun akka taasifamuuf bu'uura ta'e garuu Finfinneen weerara lafaa seeraan ala raawwataa baateef beekamtii seerummaa akka argattu lafti dabalataa muramee daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee jalatti akka hammatamu hin turre. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Oromiyaa jalatti buluu qabdi. Daangaan bulchiinsaa ishees yoo xiqqaate bakka waggoota 30 dura tureetti deebi'uu qabaa kan jedhu ture gaaffiin uummatichaa. Murtoon darbe garuu faallaa gaaffii uummataa kan tarkaanfate babal'ina seeraan alaa hanga har'aatti fufiinsaan raawwatamaa jiruuf beekamtii seerummaa kan kenne waa'ee Finfinneen wal qabatee daba marsaa biraa bara bulchiinsa bilisiginnaatti uummata Oromoo irratti raawwatame ta'eera. Oduudhuma walqabateen akeekni murtoo daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee tibbana qondaalota bilisiginnaatiin murtaa'ee daldala lafaa malee gaaffii Oromoo akkasumas gaaffii qonnaan bultootaa lafti isaanii Finfinneen weeraramaa jiru deebisuu miti jedhu qondaalli Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi ogeessi seeraa obbo Dajanee Xaafaa Finfinneen hundeeffama isheerraa eegalee magaalaa weeraraan lafaa Oromoo irratti hundooftedha. Weeraraan lafaa fi nama Oromoo nyaachaa babal'atte ta'uu kan himan obbo Dajaneen gaaffii hunda dura abbummaa Finfinneetu deebii argachuu qaba jedhan. Madaawwan Oromoon sababa babal'ina Finfinneetiin arges daangaa sararuun osoo hin taane seenaa fi abbummaa magaalaa Finfinnee galchuun fayyaa jedhanii jiru. Abrahaam Birruu guutuu oduu kanaa qopheesseera. Many people would perhaps never jalqaba kaampii waraanaa Minilik taatee akka warra faranjoota bara 1886 hundaa'ushee seenan kaimu magaalaa handhuura Oromiyaa weerara Minilik boodas giddugaleessa moototaa taatee itti fuusheetiin maadhee roorroo Oromoo turte. Sababa kanaaf hariiroon mootota Itoophiyaa dhufaa dabranii fi Oromoo akkanumas hariiroon Finfinnee fi Oromoo waliif masaanu ta'ee ture. Kun wallaansoo mootonni dhufaa dabraa leecalloo Oromoo qoddachuuf godhanii fi adeemsa gita Oromiyaa naannawaa Finfinneetti gootu dhaabsisuudhaaf murtoo tokko murteessuu hime. Murtoo daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararuu. Murtoon kun argannoo qorannoo koree teeknikaa dhimma kanaaf hundaa irra dhaabbatee kan murtaa'e ta'uu himee jira. Akkaataa murtoo kanaatti mandara qubaan lakkaaman kan Finfinneen weerarteen ala lafti weeraraan qabamaa ture bulchiinsa godina addaa jalatti daangeffame hin jiru. Badii hanga gosoota Oromoo lafarraa balleessuu, dhiibbaa eenyummaa aadaa fi afaan Oromoo irra sababa weerara magaalaa tanaan ga'e ilaalchisee tarkaanfii bulchiinsa Oromiyaa fi Finfinnee ammaa kana keessatti murtoon kaa'amee hin jiru. Dhimma kanarratti yaada kan kennan qondaalli olaanaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi ogeessi seeraa obbo Dajanee Xaafaa murtoon kun daldala lafaa yoo ta'e malee gaaffii uummataa deebisuu kan kaayyeeffatee miti jedhu. Uummanni Oromoo Finfinnee keessaa buqqa'eera, aadaan isaa badeera, afaan isaa badeera, diinagdeen isaa badeera. Iddoo tokko tokkotti immoo sanyii dhumtu badeeraan jedhamu sana amananiiru. Isa kan akkamitti kompenseetan godhu daangaa sararuudhaan miti. Daangaan amma isaan sararan anaan akkanaa galutti akka nu badheetti walii hiranii bakka hafe iddoo kam gurguranna kaadiroon iddoo kam haa gurguratanii gamoon Finfinnee keessatti ka'e abbootiin qabeenyaa biyya kana keessatti ka'an lafa Oromoo gurguruurraa malee intarpiriinariin biyya kanatti guddaa ta'ee biizinesiin biyya kanatti ka'ee hin jiru. Even investeroonni biyya alaatti galan irree lafa Oromoo gurguraniitu guddatanii gara biyya isaaniitti deebi'u. Kanaaf kam gurgurraa akkamitti gurgurraadha malee gaaffii uummata Oromoo deebisnaan jedhu completely of keessa hin qabu. Argannoon koree teeknikaa Finfinneen magaalaa weeraraan lafa Oromoo irratti hundoofte ta'uu mirkaneessee jira akka jiran obbo Dajaneen daangaa sararuu dura akkaataa argannoo kanaatiin Finfinneen lafa qabiyyee Oromoo ta'uu ishee labsuun maaliif sodaatamee jedhanii gaafatu. Maayidha dookumentii kanarraa maal arganna jennu sabni kun dhugaadhaan qabsaa'e. Finfinnee kaleessa qaama Oromiyaa yoo taatu babal'inaan qabeenya Oromoo saaman, aadaa Oromoo balleessan, afaan Oromoo balleessan, qabeenya Oromoo saamame, lafa Oromoo saamame amanuu isaaniiti.
akkaataa kanaatiin amanaa jechuudha. Intentioniin kun gaariidha. Garuu qusatamee qabsoo Oromootiif ammas waanii tokko keeyyata tokko hambisanii jiru jechuudha. Innis inni eegga kana ta'ee Finfinnee uummanni Oromoo irratti dhume amma Finfinnee eenyu ta'an jedhu murteessanii bira darbuutu irra jira. Uummanni Oromoos amma yoona qabsoon uummata Oromoo irratti hundaa'ee jiru tokko uummanni Oromoo ofiin of haa bulchuudha. Qabeenyi Oromoon irratti aangoo argatudha dura. Isaa booda biyya kamiitiin waliin jiraannaadha. Biyya Oromoon nama diigan jiru. Amma yoo to'ansaa isa Finfinnee toon ta'in kunno magaalonni gugurdaa Oromiyaa keessa jiran sabaaf sablammoonni qixuma uummata Oromoo jiraatu. Yoo Adaamaa fudhanne Finfinnee caalaa uummata saba biraatu jira Oromoo wajjin hin jiraatu. Yoo Harariin fudhanne uummanni Oromoo uummata Hararii wajjin jiraata naannoo ta'e yoo waliin jiraata. Waa'een Finfinnee an eenyu ta'an jedhu murtaa'amee bira darbuu qabamaa an jedhu sanan qaban. Yoo abbummaan Finfinnee lafa Oromiyaa ta'uu beekamtiin hin kennamne murtoon daangaa sararuu ammaa kun weeraraa fi daba armaan dura ture. Oromoo garaagarummaa tokko malee murtoowwan shiraa akkanaa dura dhaabbachuu akka qabu obbo Dajanee dhaamanii jiru. Murtoon miilanaa daangaa bulchiinsaa sararuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa murteesse kun heera mootummaa federaalaa, heera mootummaa naannoo Oromiyaa, chaartara magaalaa Finfinnee ittiin hundooftee fi qajeeltowwan kabiroo kasarbu waan ta'eef fudhatama hin qabu jechuun beektonni hoogganoonnii fi qeerroowwan Oromoo diduu irratti argamu. Qeerroo fi qarreen godina addaa Oromiyaa irraa babal'ina magaalaa Finfinneen buqqaafamanii hojii guyyaa hojjechuun jiraatan mootummaan haqa keenyaa fi haqa abboota keenyaa deebisuuf fedhii hin qabu jedhan. Qeerroowwanii fi qarreewwan OMN'f yaada kennan kunneen lafti isaanii erga seeraan alaa fudhatamee jireenya gadadoo jiraachuu dubbatan. Qeerroon naannoo Boolee Arraabsaati OMN'f yaada kenne lafti bal'aan maatii isaanii irraa fudhatamuu himuun erga lafti isaanii fudhatamee hojii guyyaan jiraachuuf dirqamuu ibse. Mormiin amma dura Oromiyaa keessatti dhohee mootummaa jijjiire haqa keenya nuuf galcha jennee eegaa turree jedha. Garuu dubbiin akka yaadame ta'uu akka dide dubbata. Qarreen naannawaa Hayaatii OMN dubbise gama isheetiin lafti maatii ishee haaluma wal fakkaatuun irraa fudhatamuu ibsuun bakka itti dhalannee guddannetti akka lammii lammaffaatti ilaalamaa jirra jetti. Gaaffiin Oromoo mootummaa kanaan deebi'a jettee akka hin amannes himtee jirti. Qeerroon kan biraa naannoo Jamootii hojii eegumsaa hojjetu gama isaatiin lafa keenya irratti waardiyyaa ta'uuf dirqamneerra jechuun haala babal'ina magaalaa Finfinneetiin wal qabatee isaan mudate OMN'f ibsee jira. Carraan akka kanaa namoota inni beeku hedduu mudachuu eeruun haadholiin karaa irra taa'anii kadhachuuf dirqaman illee akka jiran hime. Aangawaan mootummaa sadarkaan jiru daldala lafaatti jira kan jedhu qeerroon kun qonnaan bulaa lafa isaa irraa kaasanii lafa sana gurgurataa oolu jedhee jira. Neetwoorkii ijaarratanii Oromoo saamuu malee Oromoof dhimmamu jedhanii eeguun of gowwoomsuudha jedha. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee jedhee dogoggora maalla dhibdeen hojjete saffisaan dhiifama gaafatee sirreessuu qabaa jedhan qaamoleen hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaa irraa dubbifne. Jiraattonni magaalaa Amboo, Walisoo, Shaashamannee fi Ciroo OMN'f yaada kennan dhimmi Finfinnee waliin wal qabatu egeree Oromootiif dhimma murteessaadha jedhu. Dhimma akkaan murteessaa ta'e kanarratti Oromoon bilchinaan mari'atee murteessuu feesisaa kan jedhan jiraattonni dhimma dabballeen biltsiginnaa qofti maalla dhibdeen murteessu miti jedhu. Murtiin dabaa mootummaan biltsiginnaa ifoomse uummata Oromoo biratti fudhatama wayituu akka hin qabne dubbatan. Uummanni Oromoo aggaammii akka kanaa isarratti aggaamame akkuma kana duraa tokkummaan qolachuuf of qopheessuu akka qabus hubachiisan. Haqa keenya bakkatti deebisuuf wareegama kaffalamuu qabu mara kaffaluuf qophiidha jedhu. Gara oduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo Itoophiyaatti sababa waraanaa manneen barnootaa fi buufataaleen fayyaa 12,000 caalan barbadaa'uu fi miidhaa cimaa keessummeessuu qorannoon ministeera barnootaa fi ministeera fayyaa Itoophiyaatiin waliin ta'uun qoratame ifoomse. Waraanaa waggoottaniif naannoo biyyattii hedduu keessatti deemaa jiruun Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii 6 keessatti rakkoon cimaan dhaqqabuu kan ibsu qorannoon kun Oromiyaatti barattoonni baay'een barnootaan ala ta'uu fi
Amaaraa keessatti ammoo manneen barnootaa fi buufataaleen fayyaa harka 78 ol ta'an barbadaa'uu mirkaneessee jira. Bu'uuraalee misoomaa kanneen deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 3 fi miiliyoona 600 nu barbaachisaa kan jedhan dhaabbileen kunniin naannoo Tigraayitti miidhaan hammamee akka dhaqqabe qorachuuf akka hin dandeenye ibsanii jiru. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti hima. Computers smashed, equipment stolen, a place of learning destroyed. Khisaara waraanni Itoophiyaa keessa deemuu jiru sektoroota biyyattii lamirraan gahi doolar Ameerikaa biliyoon 3.6 dhaqqabuusaa dubbata. Wal waraansi kutaalee biyyattii gargara keessa godhamaa tureef jiruun biyyatti Abiy Ahmad Itoophiyaa manneen barnootaaf buufataalee fayyaa sababa waraanaatiin mancaan deebisan ijaaruuf qarshii Ameerikaa doolar biliyoon dhuga baasuuf akka jiran ragaan ministeerii fayyaatiif barnoota waliin ta'uun baasan agarsiisa. Naannolee biyyattii jechuun Oromiyaa, Amaara, Affaariif Tigraay, Gumuuziif naannoo uummattoota kibba keessa kunsoo sababa wal waraansaatiin qabeenyi uummata hedduun bishaan dhug jedhan. Qabeenyi sababa waraanii kan qabne kanaan manca'eef namoota sababa kanaan miidhaman deebisan ijaaruuf biittootees bar 2022 beellam qabate katur ministeerii maallaqa Itoophiyaa deebii kennuu deebisan ijaaruuf dandamachiisu darate marse sadiin horii uummata kamiidham kan deebise bakka buusuuf karoora qabaachuusaa gaazexaan biikeessa riippoortar jedhan barreesse. Biyya namooti miiliyoona 40 dhiyaatan keessa beelaan miiliyoona 5 buqqaanii bakka bultii hin qabneef ammallee waraanni jajjabaan keessa deemuu jiruun gareen biltsiginnaa barbadeessuuf dhabamsiisu dhaadannoo jettan mallarcaasaa ooluun rakko jabduu jedhe. The brutal killings, sexual violence including gang rape, wanton destruction of civilian property. Waraankaa biyyattii godhama tureen TPLF fi biltsiginnaan aga qawwee waladhu dhaabanam jiyooti laakkaamuu irratti argama. Naannoo guddayyo biyyattii Oromiyaa dabalate naannolee biyyattii sadi jechuun Gumuuziif Gambeel lafa keessa waraanni akkuma itti fufee jira. Biyyootan gaafa Afrikaa kan akka jajjaba gaagaate Itoophiyaan lubbulmaan nama harcaasa jirtu waraanni bilisummaa Oromoo woboon kara qarqaarsi namooma bana tolcha uummata bararuuf gaafi dhiyeessus mootummaan Dr. Abiy Ahmadin dhageen waan jedhu fakkaata. Oromiyaa qof keessa sababa waraan kana manneen barnoota kumaata maallaqaaman cufamuuf barattooti 100 marca'u beeksise. Ministeerri barnoota Itoophiyaa khisaaraan sababa waraanaatiin waluma galannar dhaqqabdu doolar Ameerikaa biliyoon 2.2 jechuusa miidiyaaleen gabaasan. Akka ragaan ministeera barnoota kun jedhu duub Itoophiyaa manneen barnoota 2681 guutuma guutuutti hojii aliyoo ta'an. Manneen barnoota lakkoofsaan 4158 caalan immoo walakkaa ol waan miidhamaniif suphamuu barbaade. Naannoo Tigraay hawwaggootaaf waraanni guddayyaan keessa godhamaa ture aduun daratin naannolee biyyattii kaafan keessa yuunivarsiitii 3 dabalate kolleejoti baay'eelleen barbadaa'uu isaanii dubbata. More than 400 schools have been closed. Hammaleelle waraanni Itoophiyaa kun keellawaan fayyaa 3217 buufata fayyaa 709 dabalate hospitaalota 76 daara bottora waan jijjiireef qabeenya kan deebise ijaaruuf doolar biliyoon 1.4 na barbaachisaa yaada ministeera fayyaatii jedhe. Naannolee Itoophiyaa kanneen jaan keessa Amaaraaf Tigraay akka jajjaba miidhamu isaaniitti odeeffama. Ragaan naannoo Tigraay agammaa kan qoratamin taatullee Amaara keessatti hospitaalaaf manneen barnoota % 78 wal biyya nyaatanii jedhu. Qabeenyi badee jedhan kan deebisanii bayyanachiisuuf baankiin addunyaa doolar miliyoon 300 arjoome ture. Mootummaan Abiy Ahmad immoo qabeenya biyyattii keessa qarshii biliyoon 20 ramade ture. Taatullee horii bad kan deebisuuf Itoophiyaan jaarmiyaalee gargaraatiin qarqaarama jiraattus deebiftee ijaaruuf waggaa baay'ee barbaaddii jedhan. The organization accuses government troops of using a high school as a military base. Oduu keenya xumuraatiin paayileetonni daandii qilleensaa Itoophiyaa lama osoo xiyyaara balaliisaa jiranii samii irratti hirribaan qabamuu isaaniitiin daqiiqaawwan 25f barfatanii qubachuun dhagahame. Biyya Sudaan magaalaa Kaartuum irraa kahuun gara Finfinneetti imalaa kan ture xiyyaara Boeing 737-800 ET343 jedhamuun beekamu taatee mudateen daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa qeeqamaa jiraatus rakkoon homtuu imaltoota irra hin geenye jedhamee jira. Guyyoo Waariyoo ammas waan qindeessi qaba.
Just how close that plane came to disaster. Pilototi xiyyaara Itoophiyaa lama dorochoo gulubsiisuu jirtu samii gubbaarra fuuldura oduu miidiyaa addunyaa ta'a. Abbaan qabeenyummaa sadaandii qilleensa Itoophiyaa yookaan Ethiopian Airlines kate fardisu mudii moggaa Boeing 737 ET 343 jedhamu kun lafirra ejjate yookaan tarkaanfii 37 fagaachuun simpirreefri safaalle caalee balaliyaa ture. Kaa'umsi sammoo magaal guddoo Suudaan Khartoum yommuu taat Finfinnee deema jirjedho akka maddi odeeffannoo Aviation Herald jedhan barreessaduu pilototi risa kana gulubsiisaaf qarqaraan isaalleen irriib jabaan qabamuun daqiiqa 25tiin boodammaquun isaanii addunyaa mamsiif xiyyaarri kamiyyuu bakka deemu ka'ee fulatti deem ga'uuf mal kompiitara flight management computer system guutamaa fi jee malli teknooloojiin deeggaram hunduub saati xiyyaarri tokkitti maluuf bakkinni ga'u to'achuun gulubsiisaaf dhaabbaticha walqunnaman taasisa. Ijoollee Itoophiyaa tan duub waan irriibi qabeef daqiiqa waan 25tiin bood eeganii dadhabanitti bilbilanii iyyaan jajjabduun irriiba ka'uun isaanii ogeeyyii dame kana dheekkamsiisa jirti. San Francisco, but says fatigue from the hours. Xiyyaarri kunam nagumaan lafaan ba'usaatti odeeffama. Taatullee ogeeyyiin aviyeeshiin akka gochi godham ceera fokko jechuun qeequrratti argamu. Itiyoophiyaan addunyaarra qulqullinni daandii qilleensisiitiin jabdu faarfamaa turte. Taatullee waggoottan sadiin dur gaaf bittottees 2019 xiyyaarri Itoophiyaa kan Finfinnee irra ka'uun Naayiroobiitti malaa ture kiiloomeetiri 67 qof eegi balaleen bood ora arsaadii Bishoofturra funnaanii lafa waraanuun lamiilee biyyoottan 33 balleessuun isanii yaadata. Balaan kun uumamuuf jiraachuu isa hordofe ajajaan xiyyaaricha kaapteen Yaareed Geetaachotiif qarqaaraan isaa harka lafaan dhaananii lubbuu namoota oolchuuf yaalii godhaa turanilla dummilkaayin afuun imaltoota 157 qabachuun laf dhugaa godaanaan. Daandiin qilleensi Itoophiyaa rakkoo gaafas dhalatte lubbuu nam 157 nyaatteef itti gaafatamin fudhate jechuun yoo mormaat. Ammaan tan immoo rabbi tarkanam jalqabat malee pilototi lamaanuu rafu isaaniitiif rakkoon jajjabduun dhalattee ooltee jedhu. Contact was lost with the Boeing 737. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatoomaa qophiileen OMN biroon itti fufu.